Maattee sabboo. Akkasimiti? Wayyoo yaa abbaa koo. Uff yaa dhakko. Sii sabboo. Yee sabboo. YouTube nama akkatti maallaqa nu dalagu maal gochuu qabname? Eenyu arrabsure natti mika natti mitoo isa keessaa jiran booda dhaqeetaan dhukee irraa kaasa. Suma moo? Maal fa'aa jedhee si arrabsu ka? Kanaafuu amma sabboon turmatti bahee tomuu shilug godhee hun arrabse naalakkaa. Kanaafiyyuu arrabsoodhaan qomee eebbuu raffiseeni sabboo eebbuu raffiseeni deebi'ee dhufa. Eebbuu raffiseen deebi'ee dhufa na eegishiin rafiiniti. Eebbuun rafuu diddee. Ndiddee rafuu diddee kunuun areebaa jirti iddoo argitee ciifte. Maal fakka ribni hin qabne hin beeku anoo ribni yeroo baay'ee raftu harkaan guutu akkasitti nareebaa bulti kunuun areebde akkasumatti nareebdi. Guyyaa halkan ishiin nareebaa bula guyyaa yuutuubiin nareebaa oola yoom akka rafuu wallaale. Taada sabboo koo taa'anii harka namaa eegurra kadhachuurra wayyuu. Laakki jechuun fakkeenyaaf amma isan jedhe kamarree isuma siin jedhe jechuu koo waan jala fiiguu dhiise wanni immoo yuutuubii bira dhaquu baadhe nan ilaalan kan namni na ilaaluu dide bar. Isa farsoo sana mamacheessu sammoo. Farsoo sana mamacheessu sammoo. Meestiin nan hojjedhadhee yaalaa jirame. Riikardii naan jedhaa jira riikardii godhaa taayi. Lakki oodiyoo riikardii naan jedhaa jira kunaasi. Nafuufa. Insoba. Beekusatu. Si. Aaran maalan pirankii dalagadhaa miti. Amma maalan godharee yuutuubii kan akkamitti akka inni fulakkaa'u. Amma sabboon ta'uu mul'uch godhee si arrabse. Haati eebbaa nama arrabsisinaan jedhaniitoo yoo maqaa na balleessanoo kun akka mucoo ishii warra amaaraa sana agartee taayi ishii biyya arabaati galte sana. Ishii mucoo gooteeti. Mucoo gootee nama arrabsiti. Achi mucuggoote gaafa dheengadde mucuggoote nama arrabsiteetti namni nama 888 ishii ilaale guyyaa lama keessatti. Abbaa argitee arrabsiti ishii warruma firootuma ishii keessa tokko
Nama ta'e gadi baatee tootan bineelii hojjetattee arrabsiti. Dhugaa. Jechuun ijoolleen koo immoo boruu gaafa laaltu haa ta'e koo akkasitti nama arrabsite akkasitti nu guddifte jedhanii immoo seenaa natti ta'a jedheeni malee beekii shoo mucuu goree sana arrabsu. Arrabsee immoo birrii cubbuudhaan dhufuu maalan godhe. Ay amma tokko ijoolleen hin jaalatu ni ilaaluusa. Cubbuudha ka. Nama arrabsa. Doktorri abbaa cabsaa moo? Abbaa cabsaa moo? Abbaa cabsaa moo? Abbaa cabsaa, abbaa cabsaa. Abbaa cabsaa faana odoo gaaf tokko argadhee diraama faana hojii. Sabiskiraabii kooti dabarinaa ilaala. Inni ilaala doktor naaf yaad darbee ni ilaala yeroo hundan ilaalu malee akkaawuntii fe'iisaa anan biraatiin gaafa laalu waaching doktor naaf yaad eebbaaf hin jedha gaaf tokko hin jedha. Waaching eebbaaf tuubsiin jedheen beeku siin amma fakkeenyaaf jechuudha lalaali amma fakkeenyaaf maatii kee warra ta'an waaching amma fakkeenyaaf ati warraati ilaaltu. Akkama TV araaraa ilaaltu natti himaa ogaa oolirra deemtu jechuudha. Waan ati ilaaltu natti hima bare akkuma Facebook laayikii gootu jechuudha natti agarsiisa bare. Faaxumaa arrabsuu bannaati ishitti taa'ee Faaxumaa arrabsuu. Eeyyee Faaxumaa arrabsuu. Isma dhugaa jedhe. Mucuu godhee arrabsuu hin aartu. Kanaaf mucuu godhee ishee arrabsuu ree Faaxumaa. Maafan nama ijoollee garee keenya keessaa nama natti naarree nama nanee baheetu arrabsuu danda'u natti himee. Warra kaan badaan beektu akkasuma walitti tun qabdeetoo deemtaa ari'aa mala keenyaan hin beekne. Eshi bakka. Faaxumaan waan mushuk godheetoo arrabsa akka bakka maanta. Isaan kanaaf ragaa naa taa'u. Buyyuun kofalchiisee kun ana dhisiiti. Yesuus natti qabamti karaa mana kootiyyuun baate haa ta'e boo makkama akkas taate naan jetti. Amma namaati naa filatte kalaan namaati naa filatte hunduma kanayyuu nan arrabsa. Doktor naaf yaade arrabsi jettee tokko Faaxumaa lama ishee ofii kiyyaa ammoo nan fila Naasiraa Loneeoo qaanqee shoo Aftaamuu Lamuwoo isa arrabsu. Maal inni sunis uko nuunnu arguu dadhabe lalaalsitanii maa qaanqee shoon namatu biraan naa ga'uu dide malee baay'ee gara laafessadha baay'ee nama gaarii ture garuu nama ittiin biraan naa ga'uun dhabe. Liiviyeessaa Aftaamuu Lamuu bira moo?
Haftaamu lamii moo? Eeshi. Sirbaa ture. Maarree beeka. Haadha manaatu gooftaa qaba. Innis gooftaa argate. Mucaa biyya kootii fuudhe bar. Mucaa shawaa. Mucaa gindi barate. Ani shawaa abbaan manaa koo biyya kee. Ani gimmaashni koo shawaa gimmaashni koo biyya keeti qayya. Maattee shawaa moo mucaa giincii beektaa magaalaa giincii. Eebbuu dhiiska eebbuu rafi bakka. Giinciin eessa jedhama ree? Amboo eessa jedhama ree? Amboo eessa jedhama ree? Amboo keessaa lola jedhama. Amboo keessaa lola gaata ga'ee mataanii isa jedhu amma ati na sirbisiisuuf immoo maal jechuudha kama yeesa abboo koo. Viidiyoo nama waraabbachuuf jettaayi. Tole kama amma ka waanuma fe'eefiyyuu gara daqiiqaa 12 tokko riikardii si godhadheera. Uummata kootiin nagaatti naa dhaami. Piraankii argatamteetta. Har'a osoo argadheera. Dhugaa. Kanatu iyyuu barbaachisa miti. Faayidaa namaa kennu miti kun. Oh my God. YouTube maallaqa naa lakkaa'uu dide ka maalan godharee wale hoggantuu garee Oromoo kana illakkaanaan jedhan gaafa maqaa sabboontuu meeshiniitti gooteetoo piraankii gootu doolaarri sirriitti sii lakkaanaan jedhanii ennaanan yaa kwaan akka gorsa namaan didu mitiire amma boru ka gorsa keessa hin didu gadi baheetu mani ka Doktor naaf yaadis Haftaamuu Lammuus Faaxee koos numa narrabsa akkuma keetti akkuma naan jetteeni. Giifti duree koo qoy namaan nagaatti jedhini icciitii kee hunduma gadi hin baasini. Riikardii taa'eerta bar. Nassobaaree maalaan sobee beekamoo. Piiniin sii dhufe jennaan dhuguma naan jette suma dhugaa sanitti odeessaa. Ani sobduudhaayi maal jechuudha maalaan si sobee beeka yaa rabbii koo. Inte. Dura daqiiqaa 13 waraabbadhe. Isii dura daqiiqaa 19 si waraabbadhe. Daqiiqaa 19 isaati adurree waamtu isaati maaleettu daqiiqaa 19 si waraabbadhe. Isa kana immoo daqiiqaa 13 si waraabbadhe ummataan nagaatti jedhi siin jennaan na diddee ummataan nagaatti jedhi. Bismillaahi. Like, subscribe, share, go down, jajjabeessanii yaada eebboon isiniin jedha eebboof jecha iseef jecha osoo hin taane eebboodhaaf jecha like, subscribe go down beeksisarralee jalaan dabarsina isiniin jedha hundi keessaniyyuu waan nu daawwattanii guddaa tokko galatoomaan isiniin jedha.
Eebbuun immoo nan agarsiisa jennaan dhuftee na jala seentu seeta rafuudhaaf intala koo mee akka bittanitti naannessee ta'u uummatatti agarsiisa. Eebbuu ilaa dhugaa sagalee kee barbaacha bakka ishiin deemaa jirtu yaa uummata. Eebbuu gudiin natti bahe intala koo uummatatti kunoo nagaa siidhaamaa jirti.